Hello YouTubers, akkam jirtu? Harka fuuni. Bara haaraa ilaalchisee waan xiqqoo qabadde tokko jira. Daqiiqaa muraasa keessatti waliin turuu dandeenya. Eeyyama keessan yoo ta'e jijjiiramuudhaaf itti gaafatamummaa fudhachuu qabna. Jijjiiramuudhaaf wanti guddaan jijjiiramni kamiyyuu itti gaafatamummaa irraa eegala waan ta'eef. Jijjiiramuudhaaf itti gaafatamummaa mataa keetii fudhachuu qabda. Anaadha jijjiirama kiyyaaf itti gaafatamummaa kan fudhatu ana jettee tooyii itti yaaduu qabda. Waa'ee bara haaraa ilaalchisee tooyii bara haaraa kana har'a guyyaa 30 hagayya 30 namoonni baay'een pilaanii sagantaa baafatu, karoora baafatu. Bara 2015tti waan hojjechuu qaban. Torban tokko kan torban lamaan booda inni raafatu. Abjuu isaanii bara kana kanan hojjedhe jedhanii tooyii karoora baafatan san inni raafatu baay'een isaanii. Baay'een keenya inni raafatu. Sababni isaa maal ta'etan? Itti gaafatamummaa fudhannu. Itti jireenya kiyyaaf itti gaafatamummaa kan fudhatu eenyudha? Anadha. Jireenya keetiif itti gaafatamummaa kan fudhatu eenyu? Si qofadha. Maatii keetii, haadha abbaa keetii, fira ollaa kee miti yookaan biyya kee miti, mootummaa miti. Itti gaafatamummaa milkaa'inas jiruuf jireenya kee walumaa galatti jechaadha. Kan itti gaafatamu si qofadha. Kanaaf karoora baafnee tooyi baay'een keenya karoora saniin deemuu hin dandeenyu. Torban tokkoon booda hin raafan. Jijjiiramuudhaaf itti gaafatamummaa kan qabu si qofadha. Onneedhaan kutattee yoo kaate wanti ati hin hojjenne hin jiru waan ta'eef. Kanaaf namoonni baay'een maal eegu jijjiiramuudhaaf eeyyama namootaa eegu. Eeyyama namootaa, haala qilleensaa, eeyyama bokkaa, eeyyama yookaan gargaarsa aduu kanadhaan eegan. Akkas kan jiraattu yoo ta'e jireenyi kee dachee kanarraa eegduu taatee qofa xumurta. Eegduu qofa taate. Waan hunda eegu jijjiiramuudhaaf maatii eegu, jijjiiramuudhaaf mootummaa eegu, jijjiiramuudhaaf qilleensa aduu bokkaa eegu, ganna birraa maal eegu, eegduu taatee xumurtaa jechaadha jireenya kee. It's impossible. Great Britain kan ta'e Winston Churchill maal jedheetan? Responsibility is the price of greatness. Gatiin guddummaa itti gaafatamummaadha. Itti gaafatamummaa jiruuf jireenya keetii ati yoo fudhatte waa tokko namni duubatti si deebisu hin jiru. Namni duubatti si deebisu hin jiru. Kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuun barbaachisaadha jechaadha. Yeroo hunda ganama kaate tooyi jiruuf jireenya kiyyaaf itti gaafatamummaa kan fudhatu ana jettee tooyi ofitti haasa'uu qabda. Fayyaa kiyyaaf itti gaafatamummaa kan fudhatu ana. Qabeenya kiyyaaf itti gaafatamummaa kan fudhatu ana. Milkaa'ina kiyyaaf itti gaafatamummaa kan fudhatu ana. Kisaaraa yookaan kufaatii kiyyaaf itti gaafatamummaa kan fudhatu ana. Anadha. Jijjiiruu danda'a jettee tooyi yeroo hunda itti gaafatamummaa mataa keetii fudhachuu qabda. Responsibility, the price of greatness. Hagam namatti tola. Namoonni garuu nama eegu. Eeyyama namootaa eegu. Eeyyama maatii isaanii eegu. No. Seeniitii wanta hojjechuu qabdu itti gaafatamummaadhaan hojjedhu. Yes, yeroo hunda ganama hirriibaa kaatee tooyi borooda bariidhaan kaatee maal jechuu qabda seeti? Ani ajaa'ibaa. Ani fayyaalessa, ani jaalalaa, ani nagayaa, ani keessa koo gammachuudhaan guutamee jira. Ani itti gaafatamummaa mataa kiyyaa fudhadheera. Itti gaafatamummaa qabeenya kiyyaa, itti gaafatamummaa nageenya kiyyaa kana hunda kan fudhachuu qabu si waan ta'eef yeroo hunda ofitti haasa'uu qabda. Subconscious mind kee proogiraamii gochuu qabda jechaadha. Sammuu kee proogiraamii yoo goote itti gaafatamummaa kan fudhatu yeroo hunda kan sitti sammuun kee siidha jechuudha. Namoota biraatitti wanna jechuun qabdu harkaan itti agarsiisuu yookaan isa takka na godhe ishee takka na godhe
abbaa manaa kee takka na godhe haadha manaa kee takka na godhe jechuun hin dhiiftaa jechaadha. Hamala san keessaa baata barmaata durii keessaa baata. Kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuun barbaachisaadha. Yoo itti gaafatamummaa fudhatte dhiphinni hin jiru. Hin sodaattu. Hin sodaattu. Yeroo hunda wanta hojjette tokko yoo dogoggorte dogoggora saniif itti gaafatamummaa kan fudhatu si waan ta'eef no problem. Hin cinqamin ammas irra deddeebiitu hojjedhu. Irra deddeebiitu hojjedhu. Ni sirraa wanti sirroomni hin jiru. Passion into profit jedhu. Passion fedhii kee gara bu'aatti jijjiiruu gara firiitti jijjiiruu yoo akkas goote yoo itti gaafatamummaa fudhatte qofaadha. Namoonni itti gaafatamummaa dhan socho'an gurri isaanii duudadha. Wanta hojjechuudhaaf karoorfatan san haga xumuranitti duubatti hin deebi'an. Kutannoodhaa fi onneedhaan hojjetu waan ta'eef. Namoonni dadhaboo taanoo namoota bira deemanii gaaffii gaafatu. Kan waan akkana hojjechuun barbaade maalan godha? Nama biraa gorsa namoota biraa gaafatu. Namni sun kan hin beeka taa'u kan hin beeku ta'a. Haaya kana hojjette si wayya kana dhiifte si wayyaadha. Boodarra rakkoon tokko dhufe isa takka na godhee qubatti qaba. Isa abaaruu eegala isatti waakkachuu eegala. Kanaaf waan akkana mataa keetiin wanta hojjechuu qabdu tokko hojjechuudha. Wanti nama sodaachisu hin jiru. Mammaaksa Oromoo mammaaksa kophaa dubbii jedhamaami. Tuulamtee teechee tuulamanii ta'anii waaqa ofiin komatanii jedhamu. Tuulamanii ta'anii waaqa ofiin komatanii. Itti gaafatamummaa osoo hin fudhatin teessee too'ii mana teessee rakkoon tokko dhalate waaqa komachuun bu'aa hin qabu. Maaliif osoo hojjettee ni jijjiirta turte waan san. Garuu atimaa teessee jirta sodaadhaan. Eeyyama namoota biraa eeguudhaan. Kanaafuu eegduu taate too'ii jireenya kee xumurin dachee kanarra jiru. Jireenya kee dachee kanarra jiru eegduu taate too'ii hin darbin. Itti gaafatamummaa mataa keetii fudhadhu. Yes, I can make it. I can do it. Jechuu qabda jechaadha. Yes, we can. Hin dandeenye nan danda'a. Waan akkanaatiin guutamuudha. Kana rakkoon kun rakkoo mataa kiyyaati waan ta'eef rakkoo nama biraatiimi. Kanaafuu na sirreessa. Namoonni biraa waan biraa sin jechuu danda'u. Sintimeen tureemii maal maal sin jechuu danda'an namoota akkasiin dhaggeeffatin. Hin dhaggeeffatinaa namoota akkasiin. Maa itti gaafatamummaa akka fudhatu sii waan ta'eef siidhaan eegales siisaan hojjetes siidhaan dogoggore. Kanaafuu rakkoo namoota biraa dhiisi. Waan si jijjiiruu danda'u qofa irratti xiyyeeffadhuuti itti gaafatamummaadhaan hojjedhu. Riqicha duuba kee jiru diigi jijjiiramuu yoo barbaadde itti gaafatamummaa fudhachuu yoo barbaadde riqicha duuba kee jiru diigiti gara fuulduraatti deemi. Duubatti deebi'uu hin dandeessu kaa. Carraan ati qabu gara fuulduraatti qofadha. Seenaa wayii hin jira waa'ee jeneraala Chaayinaa lola dhaqan. Lolatu ture Chaayinaa keessa. Loltoonni Chaayinaa baay'ee xiqqoodha lakkoofsan. Loltoota xiqqoo san dooniidhaan fudhatee too'ii laga wayii ce'e jeneraalichi kun. Yoo ce'anii ilaalanuu diinni lafa qabatee waan hundaa tolchee too'ii eeggachaati jira. Isaan baay'eedha diinonni isaanii. Garuu jeneraalichi namoota xiqqoo qofa qabatee too'ii loluu deema. Maal godhe seetan? Akkuma dooniidhaan galaana ce'aniin booda maal godhe seetan? Doonii kana gubaa jedhee bidiruu tana gubaa jedhee toleedhanii guban. Kanaan booda carraan nuti qabnu maayedha? Mo'achuu qofa, injifachuu qofa, duubatti hin deemne jedhee. Eega gubateen booda isaan godhan jiru yookaan injifachuudha yookaan injifatamuudha. Garatti deebi'an hin jiru. Galaanicha ce'uu hin danda'an. Kanaafuu waraana xinnoo humna xinnoo qabatee too'ii diina isaanii jeneraalichi injifate. Ni injifate. Kanaaf duubatti deebitee too'ii dadhabee humna kiyyaa ooli. Biyya kana keessatti hojjechuu hin danda'amu. Jettee too'ii riqicha duriitti deemuu yoo barbaadde jijjiiramni hin jiru. Jijjiiramni hin jiru. Jijjiirama
haaraa irratti ciccitee tooyi gara fuulduraatti socho'uu qofa. Milkaa'uudhaaf waan biraatii milkaa'uudhaaf gara fuulduraatti deemuudha. Ammas deemuudha. Kufi kai. Milkoominni bu'aa bayii guddaa deemsa bu'aa bayii guddaa booda argama waan ta'eef guyyaa tokko jee tokko waggaa tokko keessatti argamuu dhiisuu danda'a. Waggaa 5 keessatti argamuu dhiisuu danda'a. Namoota seenaa baay'ee kaasuu dandeenya. Namoonni baay'een waggaa 20 waggaa 30 hojjetanii tooyi addunyaa kan jijjiiran baay'eetu jiru. Kanaaf seenaa isaanii dubbisuun barbaachisaadha waan ta'eef nuti yeroo waanuma xinnoo namoonni waa tokko kan nutti dubbatan mooraalii keenya ajjeesanii yookaan fi karaa adda addaatiin qormaanni gufuu nutti yoo baay'ate hoggasuu dhiibna. Hoggasuu gannee duubatti deemna. Hin ceena bakka dur turre sanitti riqicha sanarra ceene tooyi bakka durii sanitti deemee tooyi komfort zoonii keessa ta'e haala mijataa keessa du'a malee humtuu hin jiru. It's a dead zone. Comforting zone is a dead zone. Sigalaami duubatti hin deebi'in. Wanti dhufee ari'u gara fuulduraatti deema. Kanadha. Ambiraa namichatu furtuu gatee xaala barbaadaa ture. Ollaasaa dhaqaniitu maal gattee jennaaniin furtuun gatee jedheen hin barbaadu wajjiniin. Boodarra asitti miti mana kee keessatti hangatee maaf as nu barbaachistaree gara manaan deemnu jedhanii mana deemnetu hin barbaannu jennaaniin manni koo dukkanaa jedheen hin argamu manni koo dukkana jedheen. Maal jechuu isaati seetan? Namni baay'een keessa isaa dukkaneessetti kan alaatiin to'atamee too jiraata. Jireenya alaa into out keessaa gara alaatti jiraachuu dadhabeeti furtuu isaa keessaa dukkanaa'eera furtuu isaa dhiisee too furtuu namoota biraatiin socho'a. Kompaasii mataa isaa lafa godhee kompaasii namoota biraatiin socho'a. Nuti kompaasii keenya dhiibnee too kompaasii namoota biraatiin maaf sochoona? Dandeettii, simboo, beekumsa, gamnummaa, jabina qabnu osoo nu keessa jiru isa dhiibnee tooyi ajjeefnee keessatti ajjeefnee tooyi nuti haala barbaanne. Addunyaa haala qaama miiraa shanitti fayyadamnee tooyi keessaa gara alaatti jiraannaa jechaadha. Wanta namoonni nutti haasa'an, wanta ilaalle, wanta dhageenye, wanta dhamdhamne qaama miiraa shanitti fayyadamnee tooyi keessaa gara alaatti jiraanna waan ta'eef in out to indhaan yeroo baay'ee jireenyi keenya ajjeesatti jiru. Jijjiirama fiduu kan dadhabne tokko kana waan ta'eef itti gaafatamummaa fudhachuu kan dadhabne namoota ilaalla waan ta'eef namoota dhageenya waan ta'eef keessa keenya kan jiru garuu osoo itti fayyadamte so magic. It's amazing. Mee dhaggeeffadhaa taa'atii dhaggeeffadhaa keessan akka seenaa risaa fi lukkuu. Risaa fi lukkuun lafarra lukkuu ta'ee tooyi risaa ta'ee tooyi lukkuu wajjin hin jiraata. Risaa ta'ee lukkuu wajjin namoonni baay'een akkasidha. Gaaf tokko lukkuu wajjin oduu wanne jedhanu risaan lukkuu wajjin oduu walii gaddeemaniitu waan ta'e balfa oduu funaannatanu wal jedheetoo samii ilaale. Risaan akka shimbirroo samiirra balali'u kanatti oduu guyyaa tokko balaliine jedheen lukkuudha. Lukkuun maal jettiin seetan? Sin ajaa'iba. Taa'ee gadi balfa kee guurradhu na wajjiniin balfa keenyaan walii gaddeemtu waan ta'eef funaannadhu. Humna keetii wal maa olii xatta taa'ee gadi jedhee namoota akkanaa wajjiniin oolantu. Osoo risaa taanee jirru akka risaatitti ol baaneetu balali'uu dandeenyu gaddeebineetoo lukkuu wajjiniin oolla. Lukkuu taanee jiran risaa taanee osoo jiru lukkuu taanee. Maa jechuu seetan? Risaan qilleensa ulfaata yoggaa bokkaan akka malee roobu kutee ba'aa akka pileeniititti kutee ba'ee baddaarra balali'a. Bokkaan gargadaanu jira. Inni isaa walitti duumessa kutee ba'eetidhaan inni wanne bokkaan san argatu rakkoo keessaa ba'ee jira. Shimbirroonni kan hoggaa bokkaadhaan rukutaman inni ol ba'ee balali'a. Rakkoo isaa ol ba'ee asii gadi ilaalaa jechaadha.
nutis akkas ta'uu qabna. Akka isaanitti ol baanee too'ee rakkoo keenyaa ol ta'uu qabna. Itti gaafatamummaa fudhachuu qabna. Rakkoo keenyaaf itti gaafatamummaa fudhachuu kan qabu anadha. Siidha. Nama biraatti harka hin qabin. Nama biraa na baariin hin komatin. Dhiisisa. Dandeettii baay'ee qabna. Dandeettii keessa keenya jiru. Really amazing. Itti fayyadamne baay'een keenya. Of hin agarre. Of hin sakattaane. Osoo waan baay'ee ilaallee keessa keenya osoo teenyee dhaggeeffanne ufumaaf keessaa gara alaatti jiraachuu eegalle. Rakkoo keenya furmaata laannaaf. Rakkoodhaaf furtuun furmaataan harka jira waan ta'eef. Yaada akkasiitti yeroo hunda aannoon jechuu qabna. Yaada akkasiittidhaan yeroo hunda keessa keenya deddeebi'uu qabu. Maafan jijjiiramuu dadhabeen? Baay'een keenya maaf jijjiiramuu dadhabne? Waan biraatidha nuti wanni fooloo goonu. Sooshaal miidiyaa adda addaa kanumaa nu jijjiirre. Homaa bu'aa hin qabne yeroo keenya kan nu harkaa ajjeesu. You are wasting your time. Daqiiqaa tokkoo miti maayikiroo sakandii tokko Bill Gates duubatti deebisuu hin danda'a yoo darbe. Maayikiroo sakandiin takka. He is a billionaire. Garuu duubatti deebisuu hin danda'u. Yeroon si dabarte taanaan dabarte dhumaadha. Duubatti deebisuu hin dandeessu. Amma yoo itti fayyadamte waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Itti gaafatamummaadhaan. Namoota biraa maal gochaa isaan wajjiniin rakkoo keessa galtaate. Furmaanni odoo si bira jiru keessa kee odoo jiru keessa kee osoo dhaggeeffatte waan baay'ee kireetii gochuu dandeessa. Mee keessa keessan dhaggeeffadhaa. Itti gaafatamummaadhaan hojjedhaa. Isa takkana godhe anaa miti. Ishee takkana godhe anaa miti. Rakkoo baay'ee tarreessu isaanii jireenya akkasitti jijjiiramuu hin danda'amu. Kanaaf har'a eegalaa jijjiiramuudhaaf har'a guyyaa 30 hagayya 30 ji'a 12ffaa bara 2014 boru tokko wanta hojjechuu karoorfadhaa guyyaa 5 kana keessatti karoorfadhaatii itti cichaa hojjedhaa itti gaafatamummaadhaan nageenya argattu you are free from anything nama komachuu wannan jettu nama komachuudhaaf hin kaattu maaliif ofii keetiif eegalte karoora kan hojjete kan karoorfate siidha nama biraa waan taaneef kanaaf itti gaafatamummaa fudhadhuutoo karaa hundaanuu jiruuf jireenya kee jijjiiruu dandeecha. If you can dream it, you can do it. Yoo abjootte ni hojjetta. You can do it. Agarreera namoota baay'ee hin tura malee abjuun keessa ni milkaa'u. Dhugaan saniin jedha. Ni turra malee ni urra jette boombiin jedhama Max Oromoo. Ni turra malee ni urraa jette. Hin turta malee guyyaa tokko fedhii kee galmaan ga'uu ni dandeessa. Abjuu kee galmaan ga'uu ni dandeessa. Wanti si dhoowwu hin jiru. Namoota biraan dhaggeeffatanii itti gaafatamummaadhaan hojjedhu. Please. Wanti nan isin kadhadhu kanadha. Maaliif seetan rakkoon keenya inni guddaan kanadha. Namoota biraa wajjin kan walitti nu buusu, kan walitti wal nu komachiisu tokko kanadha waan ta'eef. Isa takka na godhe, ishee takka na godhe. Jijjiiramuudhaaf namni biraa wanna jechuun hin barbaachisu. Nama biraa komachuu hin barbaachisu. Jalqaba duraa abjuun sitti mul'ate waan ta'eef abjuun kee ankeetidha. Fedhiin hojjechuu barbaadde wanta ati jaalattu. Kanan jaaladha jetteetoo wanta ati filatte wanta hojjechuu barbaadde jiruuf jireenya kee keessatti si qofadha waan ta'eef. Namni biraa abjuu keessan jaalachuu dhiisuu danda'a. Don't worry about that. Just do what you want to do. Change your life forever. Wanti nama sodaachisu tokko illee hin jiru. Jabina qofa barbaachisa. Paaraadaayimii ofii jijjiiruu barbaachisa. Paaraadaayimii yeroo biraa sagantaa paaraadaayimii irratti wal argachuu dandeenya. Isin qopheessuun hin danda'a. Har'aaf jijjiiramuuf itti gaafatamummaa fudhachuu qabdaa. Jijjiiramni kan eegalu itti gaafatamummaa fudhachuu irraa eegala kan jedhu irratti waan baay'ee asumnee irraa koomentii qabaattan koomentii naa godhaa, sheer godhaa, laayikii godhaa.
nagaatti naa bulaa. Guddaa galatooma.